barichi Gibxiif bara abaarsaa ta'eera. Abdul Fattah al-Siisii aariin sammuu gatan. Lagni Abbayyaa kan kootii kan jettu Gibxiin isheen Itoophiyaa naannoftee aadduu hidhoonni lama laga Abbayyaa irratti ammas ijaaramuufidha. Ulanni hidhoota hedduu laga Abbayyaa irratti ijaaruu yeroo jalqabaaf kan yaadame bara mootummaa Haile Sillaasee ture. Ergasii jalqabee akka bara kanaatti qormaata cimaa keessa taatee yeroon milkaa'aa jirtu hin turre. Gibxiin nagaa Itoophiyaa kan jeequ yoo ta'e seexana wajjinuu waliigaluu akka dandeessu barana argineerra. Amma immoo keessa baatee biyyoota ollaa Itoophiyaa Asmaraa, Sudaan lamaan, Soomaaliyaa fi Jibuutii naannoftee waliigaltee waraanaa mallatteessitee jirti. Biyyi ollaa Itoophiyaa taatee Itoophiyaa wajjin haala gaarii irratti argamtu yeroo ammaa kana Keeniyaa qofaadha. Maarree yeroo galiin ishee buufata doonii Suez Kanaal irraa argattu biiliyoona 6 yookaan walakkaan irratti utuu isheen nu marsitee ciniinsifattuu hidhoonni gurguddoon lama laga Abbayyaa irratti ijaaramuuf karoorfamaniiru. Sudaan Kibbaa fi Ugaandaanis akkuma Itoophiyaa walumaa galatti hidhoota lama qarshii biiliyoona 12 ijaaruuf piroojeektii isaa dhiyeessaniiru. Kanarraa ka'uunis Abdul Fattah al-Siisii waan qabaniif gadhiisan walii wallaalaniiru. Isin biraan keenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Yeroo hundumaa rakkina keessoo Itoophiyaan qabdu ilaalte qormaata guddaa dhiyeessiti Gibxiin. Keessa baatee si'a 10 ammoo waraana kallattii bantee ijaa dadhabdeef dhiifte. Garuu ammas hin callifne guddinni fi badhaadhinni Itoophiyaa hidha laga Abbayyaa irratti argama jettee ijaa yaadduuf Itoophiyaan akka laga Abbayyaa irratti hidha ijaartuu tasumaa hin feetu. Ijaa kanaaf seexana wajjinis ta'uu waliigaltee Itoophiyaa dhaabu argattee jennaan ni mallatteessiti. Jibbinsii fi of jajuun isheellee utuu hin hafin macaafa qulqulluu keessatti kan barraa'e Gibxiin lagni Abbayyaa kan kootii jettuuf Waaqayyo akka ishee balleessu dacheen ishee akka onu waggaa 40 namni dachee isheerra akka hin jiraanne ni dubbata macaafni qulqulluun. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 3 kaasee akkas jedha. Mootichaanis Waaqayyo gooftaan kunoo ani sirratti ka'eera yaa Fariyoon mootii Gibxi. Ati naacha laga isaa keessa ciisudha. Ati lagni Abbayyaa kan kootii anatu ofii kootiif uummatee hin jetta. Ani garuu hokkoo sibiilaa mangaagaa kee keessa nan kaa'a. Qurxummoota bishaan kee keessaas qola keetti nan maxxansa. Qurxummii bishaan kee keessaa warra qola keetti maxxanan hundumaa wajjinis harkise bishaan kee keessaa sin baasa. Ani si'iinis qurxummoota bishaan kee keessaa hundumaas lafa onaatti nan gata. Ati lafa gogaa irratti in kufta. Achis namni si kaasu hin jiru. Ani bineensota caakkaatii fi allaattii qilleensaa keessaa balali'uuf nyaata godhee siin kenna. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kunoo ani billaa sitti nan ergaa namaa fi horii si keessaa ciree nan balleessa. Sababii ati lagni Abbayyaa kan kootii anatu isa uummate jetteef biyyi Gibxii onaadhaa fi duwwaa hin ta'a. Yommus ani Waaqayyo akkan ta'e hin beeku jedha. Keessumaa Hisqeel boqonnaa 29 lakkoofsa 8 fi 9 dubbifadha. Maarree tibbanaa erga Somaaliyaa fi Eertiraa wajjin ta'uudhaan waliigaltee waraanaa fi waliigaltee Itoophiyaa dhaabuu mallatteessitee booda ammoo oduun biraan dhaga'ameera. Biyyoonni baha Afrikaa waan ishee maraachuu dhiyeessaa jiru. Biyyoonni akka Sudaan Kibbaa fi Ugaandaanis hidhoota jajjaboo laga Naayil irratti ijaaruuf karoorsuu isaanii ibsaniiru.
Biyyoonni hidha ijaaruuf jedhan kun Naayil Ugaandaa keessaa isa burquu fi Naayil Sudaan Kibbaattis Sudaan Kibbaas hidha ijaaruuf akka jirtu dhagahameera. Kun immoo Gibxiif mataa dhukkubbii guddaa ta'eera. Sudaan Kibbaa fi Ugaandaan qarshii biiliyoona 12 hidha lama laga Naayil Abbaayitti dabalamee Gibxi deemuu irratti ijaaruuf karoorsuun isaanii foomeera. Biyyoonni lamaan piroojeektii ijaarsa hidha kanaa kan karoorsan Wacni Gibxii Itoophiyaa irrattuu homaan finne waan jedhuun waliin mari'achuun akka karoorsanii simamaa jira. Biyyoonni lamaan hidhanii muur jedhamu ijaaran kanaan misooma jallisii fi bu'aawwan wal fakkaatu jiraattonni biyyoota lamaanii akka itti fayyadamaniif akka ta'es ibsameera. Ijaarsi jalqabaa Sudaan Kibbaa kun qarshii biiliyoona 4 kan fudhatu yommuu ta'u, yaadni hidhichaa ijaaruu kun ganna dhufu wayita jalqabamutti akkuma baratame wacni Gibxiis akka jalqabamu ni eegama. Muddamni guddaan jaarraa kanaa lageen irratti uumamu keessaa muddamni Gibxii fi Sudaan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti taasisan isa tokkodha. Amma immoo Gibxiif yeroo yaaddessaan kana caalu dhufeera. Kunis bishaan Naayilitti cooba tokko kan hin daballe biyyattiin biyyoota bishaan Naayilitti burqituuwwan dabalaman of keessaa qaban doorsisuun bu'aa ishee eegsifachuuf yaalti. Kun garuu tasumaa waan hin taanedha. Akkuma beekamu Gibxiin humna waraanaatiin akka Afrikaatti sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Kun carraa kanatti fayyadamtee biyyoota burqituuwwan Naayil olii jechuunis Itoophiyaa fi Ugaandaa akka doorsiftuuf carraa baneefii jira. Gibxiin akka jettutti bishaan Itoophiyaa fi Ugaandaa keessaa burquun laga Naayilitti dabalaman akka kan ishee ta'anitti qofaa lakkoofti. Kan kootis jetti. Ijaa kanaaf keessumaayyuu Itoophiyaa bara baraan diinoomfatti. Kun utuu ta'ee jiru ijaarsi laga Abbayyaa waggaa 13 dura jalqabamee ture. Wacaa fi doorsisa Gibxii irraan kan hafe dhiibbaa tokkoo fi miidhama tokkollee utuu hin argamsiisin xumuramuuf fiixee ga'eera. Hidhi guddichi Abbayyaa. Ijaarsi haaraan Sudaan Kibbaa fi Ugaandaas akkuma ijaarsa Itoophiyaa kana ji'ootaan booda wacaa jalqabsiisee doorsisa qofaan kan xumuramu akka ta'e shakkiin hin jiru. Diraamaa ishee waggootaaf baratame sanas qabattee dhufti jedhamee yaadama. Kun kanaan utuu ta'ee jiru galiin buufanni doonii Gibxii dooniiwwan achiin darban irraa gibira ittiin funaantuu fi lafee dugda uummata biyyattii ta'e harka walakkaan irrattiira. Kunis dhiibbaa hidhattoonni Yaman Hutii jedhaman dooniiwwan Israa'elii fi michoota isaan irratti taasisaniin akka malee dabaluu irraa kan ka'e dooniiwwan achiin darbuu dhiisuu fi nageenya isaaniitiif yaadda'uu isaaniitiin kan uumamedha. Kunis Gibxiin ji'oota 8 keessatti qofa galii Suez Kanaal irraa argamu keessaa parsantii 60 yookaan qarshii biiliyoona 6 akka dhabdee ibsamaa jira. Fonqolcha mootummaatiin gara aangootti kan dhufe pirezidaantiin Gibxii Abdul Fattah al-Sisi kisaaraan kun qaqqabuusaa afaanuma isaatiin dubbateera. Suez Kanaal buufata doonii namtolchee galaana diimaa fi galaana Meeditiraaniyaanii wal qunnamsiisudha. Bara 1859 hojiin Suez Kanaal qotuu kan jalqabame yommuu ta'u, gammoojjummaa naannichaa irraa kan ka'e lammiileen Gibxii buufata doonii kana qotuu fi ijaaruutti hirmaatan miiliyoonni 1.5 keessaa namoonni 25,000 dhumaniiru jedhama. Marrattis waggoota 10 erga fixee booda waggaa 150 har'aa Gibxiin erga uummata kana wareegdee booda ijaartee xumuruun madda galii olaanaa biyyattii ta'ee argattees turte. Ta'us garuu amma sababii waraana baha giddu galeessaatti uumame kanarraa kan ka'e galiin ishee baay'ee irrateera. Buufanni doonii Suez Kanaal jedhamu Awurooppaa fi Afrikaa akkasumas Eeshiyaa kan wal qunnamsiisu kun dheerinni isaa kiiloomeetirii 193 yoo ta'u, gadi fageenyi isaa meetira 24 kan ta'e akka ta'ee fi fageenya kiiloomeetirii 5,000 dooniiwwaniif akka salphises ni himama. Kanaanis Awurooppaa fi Eeshiyaan salphaatti akka walitti daldalanii fi wal qunnaman taasiseera. Gibxiin utuu kanneen ijaarre ta'e Awurooppaa fi Eeshiyaan Afrikaa naanna'uudhaan kiiloomeetirii 10,000 boqonnaa malee galaanarra imalanii walitti daldalu turan. Amma garuu daandicha gabaabseefiira jedhameera. Harree daldalli addunyaa kana parsantii 12 ta'uu karaa kanaan kan raawwatamuu fi
Daldalli boba'aa addunyaa parsantii 20 ol ta'u karaa kanaan akka raawwatamu ifadha. Maarree Gibxiin buufata doonii Awurooppaa fi Eeshiyaa wal qunnamsiisu kanarraa guyyaatti qaraxa doolaara miiliyoona 15 dooniiwwan 50 irraa fuudhaa jirti. Waggaa tokkotti dooniiwwan 18,000 oltu daldalaaf deddeebi'a. Kanaaf galiin Gibxii olaanaan Suez kaanaaliidha jechuudha. Maarree amma immoo biyyoota yaa'aa olii kan jedhaman Naayil kan keessaa burqu Itoophiyaa fi Ugaandaa Sudaan kibbaa ofitti dabaluudhaan ijaarsa hidhaa jalqabaniiru. Gibxiin amma qabaa ganna dhiisaa jedhaa jirti. Waan qabduu fi dhiiftuu waliif wallaalteetti. Itoophiyaa dhiphisuu ishee ittuu akka Itoophiyaan hidhaa gara biraa Abbayaa irratti ijaaruu yaaddu taasisaas jira. Biyyoonni akka Ugaandaa fi Sudaanis kana yaadanii ijaarsa hidhaa akka jalqaban godhaa jira. Itoophiyaa dhiphisuu dhiisuuf Abbaayitu irraa gogaa itti fufuufis onnee dhabdeetti. Akka kanaan dura Gibxiin onnee qabaattee Itoophiyaa irratti waraana kallattii bantu hin jirtu. Deebitee dogongora raawwattu. Yeroon kana booddee jiru kan Itoophiyaa fi biyyoota hiyyummaa fi beelaan dararamaa jiraniiti. Waaqayyo lammiilee dhukkubaan beelaan hiyyummaa fi waraanaan waadamaa jiran haa yaadatu. Hundumti keessanuu ameen jechuudhaan yaada kanatti walii galuu keessan ibsa. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskiraayib kan jedhu fuulduraa jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan 3 isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru jooyin kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhumarratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf Kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.